Akkam jirtu har'a immoo gaaffii namoota hedduu irratti kan hundaa'e keessumaa karaa tiiktookii gaaffii naa dhiyaatu waa'ee dhibee walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu kan jedhudha yookaan premature ejaculation jedhamu. Dhiirota umuriin isaanii waggaa 20 hanga 60 gidduu jiran sadii keessaa nam tokko rakkoo dafanii xumuruu walqunnamtii saalaa qabu jedhamee tilmaamama. Namni tokko rakkoo walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu qaba kan jedhamu yoomi jennee ilaalle namoonni walqunnamtii saalaa jalqabuuf utuu jedhanii utuu qunnamtii hin godhin jalaa qaamni kormaa dhangala'u yookaan eegalanii walqunnamtii eegalanii daqiiqaa tokko gidduutti xumuran rakkoo kana qabu jedhamee yaadama yookaan akkasitti ibsama jechuudha. Wanti kun takkaa yoo nama qabate waan nama hin gadhiifne yookaan nama waliin hafu miti. Yeroo tokkoof nama mudatee baduus danda'a, namoota tokko tokko irra immoo turuu danda'a. Haa ta'u malee akka waliigalaatti wanti kun bakka lamatti hirama. Kan rakkoo fayyaa waliin qabanneef kan rakkoo fayyaa waliin wal qabatu. Kan rakkoo fayyaa waliin wal qabatu yeroo dhibee sukkaaraa, dhibee taayiroodii, dhibee dhiibbaa dhiigaa fi kan kana fakkaatan kan jedhamanidha. Dhibee kana kan fidu kana jedhamee qubatti qabamuu adda baafamuu baatus kanneen armaan gadii waliin ta'anii harka keessaa qabu yookaan fiduu danda'u. Tokko dhiphina yookaan muddama sammuudha. Inni garbiraan yeroo hedduu garmalee gadduu yookaan dipireeshinii yeroo dheeraa. Akkasumas immoo sodaan walqunnamtii saalaa hin danda'u jedhu dursee sammuu keessa jiraachuu dursanii ganaa dursee xumurataa hin danda'u kan jedhu sammuu keessaa qabaachuu akkasumas miira balleessaa qabaachuu namatti dhaga'amuu kana malees immoo rakkoon hariiroo jaalalaa jiraachuu jara lamaan gidduu rakkoon hariiroo jaalalaa jiraachuu akkasumas qorichootaaf araada tokko kana malees immoo rakkoo fayyaa irraan kan dhufu akka sukkaaraa, dhibee taayiroodii, dhibee dhiibbaa dhiigaaf kan kana fakkaatan kana fiduu danda'u. Mee akkamiin of gargaaruu danda'u namoonni akkasii jennee yoo ilaalle namoota rakkoo kana qaban keessaa parsantaan 95 ol osoo qoricha mana yaalaa hin barbaadiin maloota armaan gadiin dhibee kanarraa bilisa ta'anii jiraachuu danda'u jechuudha. Isaan keessaa kan jalqabaa hafuura dheeraa yookaan deep breath fudhachuudha yeroo walqunnamtii saalaa jechuudha. Yoo xiqqeessanii hafuura baafatan gara dafanii sanyii kormaa dhangalaasuutti geessa. Kanaaf hafuura dheeraa yookaan deep breath baafachuu. Lammaffaan yoo qunnamtii saalaa godhamu guutummaa guutuutti yaada keenya qaama saalaa keenyarra kaa'uu dhiifnee bakka biraa yaada walqunnamtii saalaa sana raawwachuu akkasumas jarjaruu fi ariifannaa yookaan sodaa fi miirota kan kana fakkaatan haga dandeenye ofirraa fageessuu. Kana malees namoonni walqunnamtii saalaa yeroo dheeraaf hin godhin yoo turan waan kun akka isaan mudatu dursanii beekanii akkuma deddeebi'anii raawwataniin garuu fooyya'aa akka deemu beekuu. Kana malees yoo qunnamtii saalaa goonu akkuma miirri ol ka'aa deeme gara dhangala'uutti dhiyaateen sanyii sochii gadi xiqqeessuu. Yeroo gara xumuraatti deebuu keenya barree sochii gadi xiqqeessuu yookaan walqunnamtii taasisuu yeroof dhaabuu yoo gar malee socho'an dafee akka dhangala'u waan taasisuuf. Yoo rakkoo fayyaa qabaatan immoo fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa qabaatan dhibee taayiroodii, dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee fayyaa biroo fi akkasumas kanneen kanaan haala armaan olii jedheen furmaata dhaban ogeessa fayyaa mariisuudhaan dawaa barbaachisu argachuu ni danda'u. Turtii gaarii galatoomaa.